himiya caalaan nama ta'ee jiraatu jira atiis akka caalaan nama ta'e akkuma abbaa fudhattu nama ta'e nameedha amma maaliif nameedha irraa jettaayyuu naan jettees deebisaa sumaaf hin dhiisa nameedha amma isiini namni namumaan tolaa barsiisa nama ta'e caalaa fidee akkaan dhufu yoo feete nama ta'e yookaan yoo waan caalaan fuudhuu deemuuf anis ni beeka isin mataan si dunu beeka atis ni beektaami koosi hujiin tun akka hojirra oolleetteeti baara achi dhayitee kan qaqqabattee kan farroqee kan dullatti ilkeen qabdu isii sanfaana garta Hinaaffaan bakka ni qabdi dhugaadhaa namni hinaafne namaa miti jechaa turanii jechaa jiranii beekadhu dhugaadhaa namni hinaafne namaa miti kan hinaaftu garuu ammoo nama waan gaarii hojjetu gartee miti gaarii akka sa'anuu maaliif hin hojjennee jii hinaafti dalagarratti waan gaariidhaaf waan khayrii qabaate hinaaffaan isiidhaa furmaata itti hinaafteeti waan taane itti haasoytee arrabsiti malee eegaa amma mee waan akkasii mo'ata Ayin bro. murteedhaat akkaan sana barbaada Ayin maal fayyadame? nama waa meeqa dhabee akkan taane Abshir. wanti nan barbaadu jiru Abshir. amma na kiyya keessattii fi hordoftoonnis ati caalaa jalaamaan dhaabbannu naan jechaa jiran Ayin. caalaa kana jala guyyaa kamtuu na dhaab yaalbaan oromoodha guyyaa inni wajjin ba'atee oowwa aduudhaatii fi qabbana bokkaa roobaa keessa dukkana keessa na wajjin bihee haala meeqa na wajjin qooddatee anoo warra guyyaa isaa akkanumatti hin dhiisa dantaadha maal na dhibdeedha nama yeroo harkatatti fayyadamee yeroo isaa bilaashi dhiisee qisaasuu tahee hafamoo namni galata namaa hin galchine Karabbii isa godhe haa ta'u galata namaatu hin beekuu jedhanii guyyaa isaa anoo hin dhiisa murteedha inni yoo waan kana hundi wantoonni nu dhowwu jira ammaan tana caalaadha. Dhuga. Anis hin beeku. Caalaadha waan kana akkamitti keessaa mataa adda nu qabee akka karaa meeqatti waa meeqan dhabne bishaan ganna qabee hangumaa hafe irraa qabatan. ol qabatanii ijaan. Dubbiin kalee fiidiyoo keessa jeeta akka yoo yaadatte dhiirti mi'aa deemaan beeyne. Hin beeyne. Gaagura keessa gagaa kan deemaatii fi caacuu kanniisaa waliin laaqee deema nama jibbisiisa. Caacuu kanniisaa isa wayii janii jiisa. Jiisaa waliin laaqee nama jibbisiisaa jaan. Dhugaadha. Si gadeemi? Dhugaadha. Akkasi gaa nama mi'aa jireenyaatii fi mi'aa bultiidhaa hin beeyne yoo taate siifi beeytaa dubbii. Dhuga mi'aa bultii hin beeyne guyyattu jawaade akkaan itti gubachuu jiruu fi waan inni keessa jiru obsee ilaa hangama waan sirraa dhabe. Hin beeyne jechuun barbaadi baran. Mi'aa deemaa san bu'aa inni bu'aa ni beeytaami. Hin beeka. Hin beeka. Turri deemee meeshu jaalladhu. Hin busheessu jaan. Turri meeshu jaanii mitire. Deemni kun akka deemati hee hafee itti fufu kogodhuu qabu eenyu reeka. Abbaa godhate. Reeka. Dhadhaan aduu keessa ba'an fadhu beeka. Aduu keessa ba'an baqee yaame. Baqaa mitire. Amma xiyyaa tokkos ta'e xiyyaa. Amma gaa aduu keessa baate waliin akka baynee. Yaanuun ta'e. Kan meeqatti baynee facaanuus hin tahini. Obboleeyyan keenya warri nu hordofaa jiranis yaada nu kanneen nu hojii cinqamaa jirtan dhugaadha. Dhugaadha galatoomaa galatoomaa. Isin hojii ba'uu hin dandeenyu higaa jawaa jedhama. Anamma arraba isaan arrabsu jiran gawwaa janii garte wallaahi billaahi akka waa hedduun irraa barachuu jira beekadha. Arrabaa miti. Dogoggora hedduu irraa isna oolchaa jiranii haa galatoomanii garuu waan takkaan na dhibe. Wanni na dhibe jawaade ati waa'ee fuudhaa hiyyaa kanarratti dhibbarraa dhibbatti ittiin amanaa akka gartee na dura dhaabbannoo hin qabne. As keessatti furmaatee noo yaanni sii maali? Haati qishoo isiinis aara qabdii waan takka takka haatas gabbootu jeetiin amma silaanis matanaa itti dhiyaadheeti furmaatu matanaa waan takka takka mariisisee dhalaa tana dhalaa laalaa beekadhu. Si galee ma yaanne arrama waniin maartis dhiisee si bira dhufee waan takka takka yaada wal dabarfachuufi. Dhalaa tana amma nurra dhalaatu wal hubachuu danda'a. Maaliif guyyaa tokko sodaa takka na keessa furmaateen akkuma ati qabamtee gartee mi'a harka seentetti formaatee na bira dhuftee turte xiqqishoo jaasoyne turre sajaalaa ati warruma waan anneessu malee ani isuma tanaa shakkiin qabaa waan joota akka sodaa na keessa turte beekadhu. Jecha viidiyoo san dhageeffadhe. Dhageeffatte? Duruu dhageeffatte? Ijaan dhageeffadhe. Taanii tunis sandaranii fakkaattii akkamitti mi'a biraa hin hojjette dhiiroo tunis wooma qabdii jette. Ni qofleanu waan isin irra jette. Dubbiin san eegas booda eegasin na biraa deemte boodalleedhaan. Bakka itti akkas jette san ni qoflean. Ta'isiidhaa anaaf firraa dhorka. Anaaf firraa dhorka jettee dubarraa dhibbatti. Firraa dhorki taa jetteen
godhattee si dheettee firaan dhookitaa innaa jedhe. Yaa immoo furmaatee hin Hai, ati- jecha dachaa fayyadamte akka Hai, leenjii atis tokko bakka sammuu, Maamee guyyaa tokko akkana waree bar. Maamee leenjii ajaa'ibatti argitee jirte isa wata laawati. Jenneere Jetteen. bakka isaa irratti hayyee gaagaa. Atis wayii qabda kaaduu bakka taanaan jetteen. Jettee bara. Firaan dhooke jenne. Ati siirii godhattee annaan lakkii siirii. Siiriin godhatu jetteen. Duba humna qabdaa jetteen furmaatee laala harkaataa wajjin garsiiftee guyyaa sana. Atoo duba humna tam qabaatteeti isii tana biraa dhorkitaa nuti fuuldura dhaabbattee bara yoo nu dhufte nuti biraa dhorkuu hin dadhabne jetteen. Si duran dhaabbattu bakka sani yennaan isiin adiisaa itti beekta. Bakka san caalaa shakkee gaa'ii. Isiin tun if dura waan waa hubatte isiin jee amma furmaateen tun beek imma dhalaa gizee siin jen dubartii gizee siin jen ta dhiirarraa sammaa achi dabartee daftee waa agartuu jiru. Uumama wanni kun beekadu. Waan kanaaf Maatni akkam taate siimu gabaaf dubattee. Boosii tukka isa gannaan buusinii bakka xiyya tanaa dhiisi. Lakki akkasii miti dhiisa kamma hoggaa kaameeraa kun cufamee saasuu dandeenyu waa hedduudha bara. Asirra waa hundaas hin bannu qayyee. Ayyee. Icciti goona. Akkasii miti biinitti dhiisiti. Maalis ta'e intaltummaan san tagartee ammaan tana maardummaan fuudhuu deemu tunuu eenyu akka taatee akka mul'attu. Tuttuuxee isii kakaasuu san qontara hoggaa ibiddaran naqan eela irratti. Ni facaa bara. Akka inni facaa warrootanii muka jidduu obaasanii. Muka jidduu obaasanii. Lululan. Tasgabbeessan. Kajalaa gubbaa akka lulaa qabu. Isiin tun akkam ta'a jaalala gartee gubbaa qofa moo jaalala keessaa too ni qabdi. Hubachuu. Nama kana raasaniiti. Waan jiisanii bosoitittiin dubartii aannan raasuun beekni aannan nama jibbisiiftii sanii miree aannan kan carsitee qammansitii bara. Qammansitii dhugaa. Jaalalaa bara. Aannan jaalalaa dhugaa bara imaa rabbiin namaa kan neemi. Dhugaa. Saniif ka jaalaltuun akka Amboo jechootuma kee babbareedoo kana yaadee. Aannanii sanitti dhuguu feeti. An jireenyuma kana unaaf ga'aa hin jaa'u arguun jechootuma kanama tasgabbeessu kan arguun hin argee kan agartee. Dhiise akkasii akka taanu ammaa tana. Jaalaltii akkuma aadama haruun jee mizaanni jaalalaa eeggannaa fi mizaana eeggadhu jaalala isiidhaaf. Kan nurratti isiinis jaalala isii kan nuti keessatti eenyu taatee. Aishaa. Horadhu. Taatee haa mul'atu malee furmaateen arraa miti gaafa dubbiin bakka kana geenii mi'oodhaan caalaa sin fuusiin jechuun nama waa dagalee. Bakka saniin eegu jira. Arrallee akkasitti as baatee qomanaa dhawwattee abshiira naaf. Sanuma ammaa ni fuudheetti caalaa ni bara. Murteessitee dhiiroo. Haala saleedaa kanaa fi isii wal mormine viidiyoo kana keessattis agartee jirta. Viidiyoo arkee laakiin ammoo waan hin afaan sirraa bira taa'ee isii wajjin haaseen irraa manaa beekadhu. Sanuma kanaas kaa. Maaliif jette tooftaa akka qabdi isiin ogguunii fi gartee akkana gamanaa karaa mirgaa kana si wasafuu feete bitaa himti beekte isiinis haasoo ishee kana nama beeku beeka malee. Dubbumaa sani. Haa ta'u waati ni beektaa mire. Ni beeka. Akka biratti hin fassaratin. Ni beeka. Hamtuun hin jirtu. Dhibbarraa dhibbatti hin beeka. Nama nu cinaa dhaabbatee inni ati mallee kanuma cinaa dhaabbatu rabbumaa akka ilma namatti. Rabbii gaditti. Akka saahibatti. Akka qooda namummatti nama guyyaa anaa furmaatee biraayis qabu. Nama hedduu dinqisiifadhu irraa tokko nama iccitiiti janaaf jabeessee naa hojiis qooddatee waa hedduu waliif ba'ate caala. Kanaafuu yoo guyyaa kana ilmaan Oromoodhaa addan qabdan amma caalaa dantaa isaatii biyyi abbaa isaa nyaatu dhiisi yoo jettanis. Nin dhiisa. Nin dhiisa. Lakki hin dhiisanii. Lakki rakkoon dhuftu waliin isin dhuftiiti addanaaf hin haayoo jettanis. Waa hunda rabbii fida. Balaan samii buute jechiin baanan qannee jaa. Dachiin nuu baadhatti immaa isin dadhabdu. Ilmaan kiyya rakkoo amma dura hin mudatiin takka wanti mudataa hin jirtu. Balaa rabbii qaba. Kheyris rabbii qaba. Saboo barboo akkas. Ilma namaatiif jireenya kana yoo jibbinee jireenya kana dhiifne hedduu takka. Akka intala tanaatiin. Dhabamnee turre. Dhabamuu maali? Mee nuti gurguddaadhaan nuti xiqqollee